Jalalle fanno ansif kabayadano jalalle fanno ansif kabayadano jedha direga dhuga baay'ee namatti tola guyyaan irraa kunis gaa maal akka ta'e hin beekame ture guyyaan irraa maal akka ta'e hin beekama dhugaadha egaa akkuma torbe darbee dubbatamaa fi beeksifamaa ture har'a guyyaa eebbaa faarfataa gammachuu xilan waan ta'eef nullee guyyaa irraa kana baay'ee eebuudhaaf hawwii guddaan eegaa ture miti egaa jaalatamoo fi kabajamoo maatii fokas baga nagaan irratti nuuf argamtanii isiniin jechuu barbaada. Illee akkuma obboleessa akkuma baga nagaan nuuf dhuftanii baga nagaan irratti argamtanii isiniin jechuu barbaada. Itti fufuun illee obboleessi keenya haala ulfaataa baay'ee nama rakkisu kana keessa taa'ee yeroo inni faarfannaa kana hojjetu anaan gammachuu guddaatu natti dhaga'ama siira waaqoo. Anaa illee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama jira. Dhugaadha baay'ee nama gammachiisa. Kana maratti hundaa'uun illee miseensonni fokusii keenya kamillee hundi isaanii onnee godhatanii abdii godhatanii ka'anii waan waaqayyoo laphee isaanii keessa kaa'e faarfannaas ta'e lallaba karaa kamiin illee akka isaan nu biraan gaan beektaani gammachuu abdii guddaa qaban. Gaggeessaa deemgaa miseensaatti akka isaan gammadanii jiran nan beekaa keessattiyyuu gaggeessaa fokusii keenyaa kan ta'e anis faarfannaa galiin dhiisaa wanta jedhu jechaa jira jedhanii. Sirriidha faarfannaa kana inni immoo akka jedhetti beektaa albaman hojjedhee fida isin manaaf eebbitu jechaa jira yuudha gaawwan biraa miti waaqayyoomti isaa gargaaran jechuu barbaada. Ka gargaaramu jechuu barbaada. Egaa akkanuma irratti hundaa'uun ogeessa kaameraa ta'ee kaameraadhaan akkasumas teeknikaaliidhaan bukkee dhaabatee kan nu gargaaraa ture obboleessi keenya Iyyaasuu Itil yuutuubii isaa galtanii ilaaluu yoo barbaadan Iyyaasuu Itil kan jedhudha akkuma kanallee yookaan Kiyyaa Picture Kiyyaa Picture yookaas Iyyaasuu Itil kan jedhu kanaan yoo galtan like share subscribe gochuun dagatinaa jechuu barbaada. Abdii guddaallee akka inni godhatu nutti dhaga'ama. Kanaaf egaa jaallatamtootaaf kabajamtoota maatii Focus Wachaamo Yuunivarsiitii waaqayyoo isin haa eebbisu waaqayyo isin wajjin haa ta'u waaqayyo isin haa gargaaru isin jechuu barbaanna. Qophii keenya ittaanan waliin illee akka waliin taatan abdii qabna. Qophii kana waliin an kan isin faana ture Solomoon Daani'el ana waaqoo Fiqaadu. Egaa qophiin keenya kan dhaaban illee itti fufanii jiru. Maaludha? Maal waamta? Maalidha? Nageenya jira. Akkasitti akkamitti na dheessoo kare? Waan itti fiigaa beektaas? Anuun beeku maal nagaadhani? Maal eessatti akkana fiiga? Gammachiisti laun mucaasa fokusii keenyaa beekta miti? Ayyee? Faarfannaa mata dureen isaa jaalallee fannoo jedhamu baafatee jira isatu eebbifamaar. Dhugamoo? Kanaaf akkasitti jarjaree fiigaa jiraare? Maarree yoos immoo maagnuus hin deemnuure? Dhugaa kanaaf deemaa. Garuu kan hin jedhe akkamitti chaalenjii kana keessa taa'e Wachaamoo kana keessa taa'e akkamitti garuu faarfannaa baaseen? Isa kana obboleessa koo kenna. Isumaaf hafuura qulqulluuf dhiibnu. Yaa dhiba. Innuu kana baaseef nummoo deemnee eebbisiisuu dadhabnaa reen deemnaa kottu qaba. Wanta biraa miti. Geenkoof geenkee maal beektaa? Isanni baafate kana irratti argamne bareechuufidha. Maarree bareechuuf erga ta'e caalaa bareechaa namni kottu hin deemna. Akkasitti deemna. Akkamitti deemna? Uffata aadaa naannoo keetiin qabdooti. Weessi. Jireenya akka sulfaate uffata aadaa hojii yoo nageessisa utuma jiraateen kireeffadhee ittiin bulan dhugu. Akkas miti uffata gurraacha kanaan hin deemtoti. Yaadannoo sammuu gochuu deemaa jirru waan ta'eef gammachuu deemaa jirra. Maarree ofirraan baasa. Wayyaa adiidhaan deemuu qabna. Uffata adii hin qabu. Shammuzii kan cheerchiin qabdu kan fokasii. Kan fokasii isaa gurguraa ture. Isoo qaba. Isaan deemu. Isaan deemu. Wanti gaafa qaanuun bareechuu qofaadha malee waan ta'eef. Sorry. Abet. Mat. Nagarani? Akka. Jirra. Maal ta'u kun ta'e bartee jira. Jajin deemara. Maal jiru? Eessa ta'e bakka ganama kanaan? Sagantaa kee beektaa mucaa gammachiis xilaawul seera osoo beektamani. Isatu faarfannaa wayii beektaa reebbisa. Innaa beektaa nama baay'ee yaaddoonii waan nama godhatti fakkaatu taphichaa na dibadhee chachi deemara beektaa. Gammachuu kamidha? Gammachiis xilaawul kan jedhamu jira mucaanii yeroo darbu illee mucaa suni chachi keenyatti faarfannaa faarfatee ture. Mucaa gabaabaa wayii fiiziksii kan baratu wayii mucichi. Gammachuu xilaawul? Gammachuu
Gammachis xilahuun. Faarfannaa mata dureen isaa jaalallee fannoo jedhu tokko jira beektaa sabaa seegiraa isa eebbisaarraa isaaf jecha natti deemaara. Maal waliin adeemu? Wayyaare. Akkasitti deemna. Maal laga qabee matti deema? Akkasitti dhufu. Akkam maqaa dhaqxu? Uffata adii yoolli uffata adii qabdu ta'e uffata adii dhaqi uffatu maleessaa uffata diimaa kanaan ta'u qaba maal? Echi bakka hiriyaa akka waliin hin dhufa. Hiriyaa akka jennuuf ta'a? Baqqaataan mootaan kottaa malee warri durbaa manaan baatan amma dhaabbatee deebiin sa'aatii tapurtaa waan ta'eef dafaa rifadhaas kottuu yaala. Meeqa? Dhageessanii? Inaafidhaan mokkarraa nama ijoolleetti. Eshi itti hima. Jareef bilbiluun qabamu. Hello Bezi. Hello Daree akkam? Nagaa akkam jirta Bezi? Nagaa keedha? Nagaa koodha Daree. Sarchiin deemnu? Anuun deemu Bezi. Zimmee na dabbaree rifeensa sirreeffachaa jira. Dormii fuuldura taa'itan maaltu jira ture gargaarra? Maalatiin nageenye fookasii qophiitu jira. Qophii maaliitu jira? Qophicha nageenye mani. Charchii deemuufis karoora hin qabu. Maaltu jira ture? Eebba faarfannaa gammachiis sanatu har'adha. Yoo qabaatte wayyaa aadaa uffadhuuti koottu. Mucaasa fookasii fiiziksii baratu sanatu faarfannaa baafate moo? Waaw namatti tola dhugaa. Maalli uffata aadaa sootee shaamarroota biraan nabamu yoo sadhamnis uffata adii waan hin dhabneef xumureera waan hin ta'eef anis nan dhufa na eegishi. Toli koottu Jaalallee fannoo, jaalallee fannoo, jaalallee fannoo, ansiif qaba yaadannoo. Jaalallee fannoo, jaalallee fannoo, jaalallee fannoo, ansiif qaba yaadannoo. Gammachuu xiqqoo nama jedhamu faarfannaa baafatee bisiifachuu jira. Naman garramu kare gibbii kana keessa taa'ee faarfannaan hin baafamaa inni dhibeen. naannoo dhibee dhugaa. Wayyoo Waaqayyo dhaloota nuuf kaase. Nama jabaa ola deema keenya ol qabeera Waaqayyo. nu isa narraa fudhannee torbee lamaanitti mana keenya eebbisiisuu qabna. Muka fannootuun ta'in dubbii fannoon nu fayyise xumuree dhimma keenya tokkummaa bade deebisee
Qarxam godhee kutee arraba diinaa isa iddoo oolee roda salphinaa afaanii funyaan gidduu. Dugda ba'aan eelee dhidhiibee boqochiisee godaannisa jiruu keenyaa dhiiga isaan dhokachiise. Hanqina qabna guugee diriirsa dildina ce'umsaa seccaanes hin argine Yesus nu fayyuu dureessa. Dadhaboota tumsuudhaaf dhugaadhaan utubee gaaddisa qajeelotaa gaafa aduun gubee. Abuurraa namni hin kaa'in albuuda dachee keessaa ona gogee badeef marga lafaa yaasa. Qabsoof wallaansoo cimaan gammeenis itti duulee faaya mimmiidhagsee kunoo jechootaan kuulee. Isinii qindeessee fidee qophii isaa hunda xumuree eebbi faarfannichaa har'a ta'uu jala mure. Walaloo fi yeedaloo akka nadii dammaa cabuun Kiristoos du'e mul'isuuf mata duree jaalallee fannoo jedhuun. Faarsaa ajaa'ibsiisaa wal'aanu hafuura citu kan laphee namaa hatee lafee namaa lixu. Maarreegaa hirmaattota qophii kanaa akka taataniif isin affeerre gaanfa fayyina keenya Kiristoosin faarsina geerarree. Hamma xumura isaatti nuuf turaa lafan buutu lafa irra buuti. Jedhee isiniif dhaameera gammachiis ilmi mootii. Atanafi isa ba'aa konaaf baateedha. Isa gatii konaaf baaseedha. Isa du'aan irraa ajjeesedha. Jaalallee fannoo, jaalallee fannoo, jaalallee fannoo, ansiif qaba yaadannoo. Berber jecha na deemu dhiiseera tokkichi koo jiru koo jiiseera na kiiseera balbala cufaa sitannaa saaqaa eenyutu dhufee jiru koo.